Toopikii har'aa walitti deebinee jirra. Namoonni hin beekne seenessaan jedhama. Cyber security bankiirra hojjedha. Toopikiin har'a waliin ilaaluudhaaf deemnu akkamitti dubbisnee toni qabxii gaarii hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Waa'ee qorumsaa gaafa yaaduu jalqabnu jalqabni isaa dubbisa ta'a. Dubbisni immoo sammuun keenya akkamitti akka hojjetu beekuun barbaachisaadha. Toopikii kana keessatti yookaan immoo viidiyoo kana keessatti TP1 torba yoo hordoftan qabxii gaarii qabxii guddaa galmeessuu dandeechan kanan isiniif qoddu ta'a. Anillee fayyadamee qabxii gaarii kanan ittiin hojjechaa ture waan ta'eef isin fayyada jedhee yaada. Sammuun keenya akka hojjetu beekuun barbaachisaadha. Kutaa saditti qoodama. Hubachuu, yaadachuu fi xiyyeeffannaa kan jedhudha kan waliin ilaallu. Tokkoffaa namni baratee toni qabxii gaarii hojjechuudhaaf waan san hubachuu qaba. Hubachuu bicha miti immoo yaadachuutu sirra jiraata. Qorumsa irratti akka qabxii gaarii hojjetuuf yoo deebi'ee yaadate malee waan dubbise bichaan isan fayyadu. Akkasumallee gaafa dubbisu immoo xiyyeeffannaan barbaachisaadha jechuudha. Qabxii tokkoffaan irra waliin ilaallu qorumsaaf yeroo baay'ee waan namoota baay'ee mudatu qorumsa akka boruu kana gaafa jedhamu guyyaa lama kan guyyaa takka gaafa hafu namni baay'een olii gadi kaata. Suni garuu dhiibbaa baay'ee namarratti fida. Namni cinqi keessa akka galu qorumsa irratti illee akka kufu maal kana irraan ga'a. Kanaafuu tokkoffaa irratti qabxiin waliin ilaallu yeroodhaan dursanii jalqabu kan jedhuun jalqabnaa jechuudha. Yoo jalqabni namaan bareedne dhumarratti bareedanii argamuun hin ulfaata waan ta'eef jalqabuma irratti yeroodhaan dursanii jalqabuun tiippii har'a na biraa argatan keessa tokko ta'a jechuudha. Qorumsaaf dursanii fageenyatti itti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Yoo sana hin taane yommuu itti qophoofnu cimina sabjektii illee gargar baasaa deemna. Qorumsa keenyaaf gaaffii sagantaa gara fuulduraatti guyyaa gamiitu akka hafellee adda baafanna waan ta'eef yeroo qorumsi sun dhiyaachaa deeme dhiphina guddaa keessa galuu irraa adda baana jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti qabxii gaarii galmeessuudhaaf maatirikiis haa ta'u, barattoota haayiskuulis haa ta'u, barattoota elementaariis haa ta'u, akkasumallee barattoota mooras haa ta'u, jalqaba irratti wanti adda baafachuu qabnu dursine jalqabuu qabna jechuudha. Gaafa kana dhiphina qorumsi kun ga'eera yoon kufe maalan godha jedhamee toni dhiphina sanirraa adda nu baasa jechuudha. Lammaffaa irratti naannawa kee sirreessu. Yeroo tokko tokko inni ajaa'iba namoonni yommuu bilbila bananii toni notifikashiniin isaan jeeqatii dubbisan akkasumallee fuuldura isaaniitti TV bananii asiin immoo sirba dhaggeeffachaati asiin immoo bakka waan distiraakti isaan godhu waan qorumsa sanirraa isaan jeequ gochaati dubbisaa jirraa jedhu jechuudha. Gaafa kana riizaaltisaa kufaatii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu naannawa kee sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Miirri keessa jirruu fi naannawa qo'annoodhaaf ta'utti dubbisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni qayyabachaa jirtu tokko waan xiyyeeffannoo keessan hundumarraayyuu of fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko namoonni dubbisa osoo barbaadanu garuu siree irratti dubbisan hin jira jechuudha. Siree irratti dubbisuun hirriba namatti harkisa waan ta'eef sammuun keenya nuyi akkuma siree irra korreeni hirriba rafuu qabda jedhee waan hirriba fi siree walitti hidhee jiruuf sammuun keenya gara hirribatti nu geessa jechuudha. Namoonni tokko siree irratti dubbisanii koruu guyyaa akka har'aa kana hirribni isaan qabee hin rafu borumti isaanii irra deebi'u jechuudha. Waan kun irra deddeebi'ee dubbisuu dadhabuutu dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu yommuu dubbisnu siree irraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaan immoo notifikashinii bilbilaa cufu yoo danda'ame immoo bilbila san siruma ofirraa fageessu. Wanta akkana kana ana notifikashinii nan jeequ namni jedhu jira. Miti garuu at the end of the day amma xiyyeeffannoon kee ni bittinnaa taananii qabxii gaarii galmeessuu irratti baay'ee sitti ulfaata jechuudha. Maaliif sammuun kee waan sirriitti yaadatu. Qorumsa irra gahee xiqqoo yaadata, xiqqoo isheen maa yaadatu. Waan akkanas hin mudateen beeku. Ani yeroo tokko qorumsa irra taa'ee tooppikicha waan ta'e paartii muraasa isaanan beeka. Garuu hunda sammuu hin beeku. Maal ta'uu danda'a laata wanni kun? Waan kana nan beekan jedhe. Qorumsa san dhabuun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliif waa'ee sanii nan beeka waan ta'eef iyyuu. Osoo hin beeku immoo gaan dhabu waan muraasa nan beeka waan muraasa immoo hin beeku. Maaliif gizeen dubbisu xiyyeeffannoo kiyya waan na jeequ ture waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanta xiyyeeffannaa keenya jeeqan fakasiin keenya akka iddoo tokko hin taane wanta taasisan hunduma isaatiyyuu ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanan biraa ammas jalatti kan laallu iddoo dhaabbataa ta'e yoo qabaatte bareeda jechuudha. Iddoon itti qo'attu suni akkuma iddoo san geecheen teessoo san irra gaafate jechuudha yookaan immoo iddoo itti dubbisuudha barbaaddu san gaafa mijeeffatte sammuun kee sa'aatiin kun sa'aatii dubbisaatti jedhee akka adda baafatuuf iddoo murtaa'aa ta'e qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Iddoon sun immoo ifa gahaa qabaachuu qaba. Iddoon nuti dubbisnu yeroo kamuyyuu ifa gahaa qabaachuu qaba. Yoo ifa gahaa hin qabaanne sammuun keenya akka nuuffiitti galuuf akkasumallee immoo akka hirribni nu qabuuf
nu kakaasaa jechuudha. Kanaafiyyuu iddoon nuti dubbisnu amma danda'amaa ta'etti ifa gahaa kan qabu ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaan poointiin immoo biraas keessatti ilaallu dubbisaa akka dhiibba guddaa fi waan nama dhiphisu wayiitti ilaallu. Na yaadadha yeroo haayiskuuliidhaaf piriippii barannu osoo dubbisaa jirru gaafa ibsaan nurraa baddu galgala baay'ee gammanna ture. Waaw jenna. Namni gara waggaa ibsaan baddu amma silaa gadduun qaba miti qorumsaaf yommuu dubbisutti nan gammadan ture. Ijoollee baay'ee akkasii gaafa ibsaan baddu yaadattu yoo ta'e keessa keenyatti dubbisa sanii akka waan hojii guddaa wayiitti akka waan dhiibba guddaa nurra jiru wayiitti akka waan qaamni nu dirqamsiisu jiru wayii tokkotti yeroo ibsaan baddu hin gammannaa jechuudha barattoota ta'anii nan yaadadha. Kuni maal agarsiisa dubbisa san akka hojii guddaatti ilaalu akka waan cinqeetti ilaalu. Kanaafiyyuu dubbisa akka waan nama dhiphisuutti ilaaluu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana biraa waa'ee tiippii keenyarraa qabxii sadaffaa irratti kan agarru waa'ee miimoorii sammuu keenya akkatti yaadatu beeku. Sammuun keenya akkamitti hojjeta kan jedhu. Sammuun keenya akkatti inni hojjetu isteejii sadii qaba. Encode, store fi retrieve wanna jedhamu. Jalqaba irratti information yookaan immoo daataa sanii lafa kaa'aa yookaan immoo hin fudhata. Egaa fudhatee booda immoo iddoo teechisuutti teechisa store godha. Isa immoo retrieve godha jechuudha. Qorumsa irratti dandeettii yaadachuun keenya kan qoramu isaanii jechuudha. Kanaafuu information qabachuu irrattis haa ta'u, store gochuu irrattis haa ta'u, yaadachuu irrattis yoo effectively ta'uu baate booda rakkina nutti fida jechuudha. Rakkinni inni fidu immoo qorumsa yaadachuu dhabu. Osoo beeknu waan muraasa isaan beekna guutuu isaan beeknu sammuu keenya eessa fidaama kan xiqqoo nan beekan ture garuu jenneetoni of gaafanna jechuudha. Kanaafuu miimoorii keenya cimsuudhaa fi wantoota nu gargaaran keessaa yommuu qayyabannee dhumarratti gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Sammuun keenya bakkatti yoo kan of gaafannu ta'e ariitiidhaan wanticha akka bartuu fi yaadattu yoo barbaadde akka nama booddee nama biraa qayyabachiisuudhaaf jirtutti yaadatti qo'achuun barbaachisaadha. Akka waan ati barsiisaa taate wayii. Barsiisaan amma yeroo dubbisu barattoota barsiisadhee waan qo'atuufu waan sani barattoota caalaa yaadata jechuudha. Sababni isaa kun kan isa gargaaruu fi namni nama biraan dubbisiisa. Namni jedhee dubbisuu fi namni ofuma isaatii dubbisu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. In sodaatta jechuudha. Yoo iddoo kanatti kana wallaahi maalan godha jettee waan yaadattuufu akka nama booda nama biraa qo'achiisuudhaaf qo'attuutti yoo dubbiste si gargaara jechuudha. Qorumsa qabxii gaarii jechuudha. Irra deddeebiinii dubbisuu caala garuu amma hubatte gaaffiif gaafachaa hojjechuutu caala. Yoo irra deddeebitee dubbiste bareeda inni akka hamaatti lakkaawwamu garuu yeroo kee baay'ee fixxa, enerjii kee baay'ee fixxa. Sanarra immoo enerjii kee muraasaa fi yeroo kee muraasan akkuma dubbistee raawwatteen daqiiqaa 25 booda of gaafachuu. Pomodoro technique jedhama saayintistoonni kan teessisanii daqiiqaa 25 dubbistee daqiiqaa 5 immoo boqonnaa fudhattee itti fufuu. Gaafa kana immoo of gaggaafachuu. Amma maalan dubbise? Tooppikii maaliiti? Kun konseptii maaliitiin? Jireenya kiyyaanoo maal wal qabsiisu? Naannawa kiyya kun maal wal qabsiisu? Jettee gaafa dubbisaa deemte miimooriin keenya baay'ee shaarpi ta'aa deemaa jechuudha. So sana gochuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumallee qorumsa akka maatisiidhaan wal qabatu yookaan immoo qorumsa waan piraaktiisiidhaan wal qabatu shamaddaduu caalaa piraaktiisii irratti hundaa'u. Maal isheetanii yeroo tokko shamaddaduudhaan mataan keenya dagachuu danda'a. Sammuun keenya qoramuu danda'a. Kanaafiyyuu yoo wantoota piraaktiisii qaban barnoota akka maatisii haa ta'u, fiiziksii haa ta'u, barnoota immoo harkaan barreeffamuu danda'an shaakaloon barbaachisaadha jechuudha. Namni tokko muuziqaa qo'achuu barbaade waa'ee kiraaraa tiyooriidhaan itti muumuu caalaa piraaktiisii yoo godhe sammuu isaa keessatti qabata jechuudha. Akkasuma nuti herreega tokko foormulaa isaa shamaddaduu caalaa foormulaa san babarreessinee kaalkuleeshinii sanitti itti galchinee gaafa hojjenne qabxii gaarii akka galmeessinu baay'ee nu gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa shamaddannu sammuu keenya baay'ee dhiphisna jechuudha. Waan kana qabadhuttee dhiphisaa jirta jechuudha. Isa caalaa garuu gaafa piraaktiis goote gaafa hiriyoota keessanii wal gaafattan teechanii gaafa hiriyoota keessanii wajjin waliin dubbistan immoo wanti sun sammuun keenya salphumatti qabataa jechuudha. Osoo uumaan dhiphatin akkuma haasaa normaalitti fakkeessee jechuudha. Akka waayyaa hojiitti lakkaa'uu dhiisa jechuudha. Sammuun keenya immoo waan akka hojiitti lakkaa'u ogasuma nu dadhabsa. Waan akka hojiitti lakkoofne garuu akkuma salphaatti fudhata jechuudha. Kanaafuu kana afuraffaa irratti qorumsichi haala akkamiin akka dhufuu danda'u beeku. Yeroo tokko hagoofee iyyuu dubbiste qorumsi sun akka ati yaaddee irraan gargar yoo dhufe garuu baay'ee miidhamta jechuudha. Kanaaf yeroo tokko mooraa keessatti yommuu barannutti ani ofii kiyya yeroo reeppi turettis barsoota dawwaleen gaafadha. Qorumsa akkamitti dhufuudha deema.
Tooppikiin suni filannoon akkamitti ta'a? Filannoon hagam ta'uu danda'a? Deebii gabaabanu isa inoo kalkuleeshinii inoo maal fakkaata jennee gaafannaa jechuudha. Gaafa ofii keenyallee riippiin turretti yookaan immoo itti gaafatamaa kilaasii yookaan immoo reprezentaatiivii waan jennu san turretti barattoota biraatiin qorumsa akkamii akka dhufuu danda'u jennee barattoota akka barsiisan nu gaafatu gochaa turre jechuudha. Sababni isaa immoo haga barbaadde yoo dubbiste yoo qorumsuun akkatti itti dhufu hin beekne hin nyaatamta jechuudha. Ati garafii gootee filannoodha waan ta'u dubbiste barsiisan garuu deebii gabaabaa fidataanan isee fidataanan nyaatamte jechuudha. Ati kaalkuleeshinii irratti xiyyeeffattee barsiisan immoo filannoo fidataanan nyaatamte jechuudha. Kanaafiyyuu qorumsa akkatti dhufu amma danda'amaa ta'e beekuun yookaan immoo amala barsiisa saniillee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee amala barsiisaa sanii qorumsa akkam akka fakkaatu yoo hin beekne osuma dandeettii guddaa qabaattellee qorumsa dhabuutu dhufa jechuudha. Kanaafuu foormaatii kamiitiin akka dhufu beekuun danda'uun baay'ee nu barbaachisaadha jechuudha. Sana booda garuu qorumsa kana duraa hojjechuudhaa fi qayyabachuutti darbuun barbaachisaadha jechuudha. Qorumsa kana duraa maal fakkaata tura? Mata duree baay'ee barbaachisoo ta'anii fi qorumsa irratti xiyyeeffachuu danda'an immoo sirriitti gadi fageenyaan dubbisuun barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee kitaaba keessatti chaaptarii 3-4 qorumsa irratti kan nuuf yoo ta'e chaaptarii san hunda bifa tokkoon shabaddee bifa tokkoon immoo barumsa san sirriitti dubbistee hin dandeechu jechuudha. Wanta ati gochuu qabdu yoo jiraate chaaptarii faaran qorumsi keessatti xiyyeeffachuu danda'a yoo jette sirriitti beekte qaaccessite iddoo immoo tooppikii immoo barnoonni salphaa ta'e toni qorumsi baay'ee keessaan dhufne immoo irra dubbistee seentaa jechuudha. Sanaafiyyuu suni baay'ee si fayyada jechuudha. Yeroo keettis akkasiif gootu qorumsas immoo qabxii gaarii akka hojjettuuf si fayyada jechuudha. Viidiyoo fi maateeriyaalii barnootichaa wal qabatu immoo argannaan qabxii gaarii hojjechuudhaaf akka si gargaaru baay'ee homaa shakkiin qabu jechuudha. Nan yaadadha yeroo fireeshmaanii barachaa turretti gibbiitti qorumsa iddoo biraatti ba'ee ture amma gibbiin keenya baasutti qorumsi gibbiin biraa dursanii qoramanii telegiraamaa chaanalii garaagaraatti irra seennee guruuppii garaagaraatti irra seennee qorumsa san buusnee dubbisaa ture. Sun na baay'ee na fayyadee ture. Qabxii guddaa akkan galmeessu na gargaaree ture. Sababni isaa qormaanni akkatti dhufu yoo beekte qorumsi maal akka fakkaatu yoo beekte qabxii gaarii hojjechuudhaaf baay'ee si gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo haa ta'u maateeriyaalii barnootichaa wal qabatu hojjechuun baay'ee qabxii gaarii akka galmeessituuf waan na fayyade keessaa isinillee sin gargaara jedhee waan yaadeffannee isinii qooduu barbaade. Kanan biraa immoo dammaqaa ta'anii qayyabachuu. Ofirraa ba'uun hin barbaachisu yommuu dubbisan. Sa'aatii muraasa isaa taatu sa'aatii kwaalitii qabdu kenninee fi isa boodallee waan biraa hojjechuu wayi. Taphallee wayya. Akkanumaan irrii barrafaatu kun akkana sa'aatii yaadni keenya keessaa hiramaati akkas gochuun hin barbaachisu jechuudha. Amma dubbisne sanatti daqiiqaa 25 taatu sa'aatii 2 haa ta'u sa'aatii 1 haa ta'u jedduudhaan boqonnaa fudhachaati waan firii qabeessa ta'e gochuun barbaachisaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa akkas kan ta'uu qabu jedhee nan yaadu. Yeroo bashannanaa ta'es bashannanu yaada waan garaagaraatiin ofiruu dhiisu bilbila bilbilee sa'aatuma bilbilu san sa'aatii waan barbaachisuuf kan barbaachisaadha jechuudha. Yeroo bashannanaa jirtu bashannana kee bashannanu. Yeroo nyaataa jirtutti yaada keetiin olii gadi bibittinee osoo hin ta'in waan nyaata yaadatii bakka miira keessa galuutiin waan san hojjechuu dubbisa osoo ta'e akkasuma. Isa afaan faranjiitiin active learning jedhamsan jechuudha. Active learningiin dubbisa san hoggaa dubbisaa jirtutti yaadannoo hiika qabeessa ta'e qabachuu. Yeroo tokko hin agarra namoonni nootti qabatanii boodallee danda'een dubbifamne wanta akkasii hin barbaachisu. Nootti illee gaafa qabattutti waan hiika qabeessa ta'e qabachuu yeroo boodallee yeroo qorumsa seenuudha kaate gadi baastee dubbistaa jechuudha. Yoo sana hin taane garuu qayyabachaan jirattee waraqata biccaa keessa irratti barreessitee kan gattu yoo ta'e yeroo booda immoo waan si fayyadu hin qabu jechuudha. Kanaafuu nootti hiika qabeessa ta'e qabachuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana isa afaan faranjiitiin active learning jedhama jechuudha. Active learning kana jalatti wanti biraa kan ani aadiitti gochuu barbaadu jiraate cuunfaa konseptii qo'achaa jirtu adda baafachuu sirriitti qabachuu. Maali samaraayiz gootee tooni yookaan immoo jeneraalaayiz gootee waan dubbisaa jirtu sirriitti beekuun baay'ee si barbaachisaa jechuudha. Wanta hunda yaadachuu dhiisuu dandeessa. Kanaafuu konseptiidhaan waan san qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumallee nama biraa barsiisuu. Si milkaa'ee taananii active learning keessatti wantoota godhaman keessaa hiriyaa kee yookaan immoo nama sitti dhiyaatu barsiisuu. Amma hubattee of madaaluudhaaf si gargaara jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf hiriyoonni kee faan gaafii si gaafatan taananii baay'ee si fayyada. Nu yeroo mooraa turretti nan yaadadha hiriyoota doormii wajjin gallu nama 3-4 turre hundi keenya iyyuu gaafii baasnee wal gaafachaa turre osoo qorumsa seenin dur. Keessattuu guyyaa qorumsa sa'aatii 2tti qabnu sa'aatii 12tti kaanee ganamaan waan dubbisne san irra deebinee wal gaafachaa turre. Suni baay'ee nu gargaara jechuudha. Qorumsa ati siruma
qabxii guddaan hojjedhu sirriitti dubbiseen jiru sirriitti qophaa'een jiru jettee yaaddu ijoollee wajjin waa wal gaafatteef jedha seentatooni qabxii gaarii hojjettee baata jechuudha. Hiriyoota wal gaafachuun baay'ee murteessaadha. Hiriyoota wajjin wal gaafachuu gaafii hojjechuu waan akka salphaatti lakkaa'ina. Suni jireenya keessatti baay'ee si fayyada. Jireenya keenya keessatti qabxii gaarii fiduu barbaanna amma ta'etti amma barachaa jirrutti qabxii gaarii fiduu barbaanna. Qabxii gaarii fiduu barbaanna yoo ta'e immoo wanta qabxii gaarii fiduudhaaf nu gargaaran irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo sana hin taane dubbisuu qofti gahaa miti jechuudha. Ja'affaani tooppii kana jalatti wanni ilaallu karoora qo'annaa ifa ta'e qabaachuu. Guyyaa guutuu yookaan halkan guutuu dubbisuun sammuun keenya akka afaan kishin hin taane godha. Na yaadadha barattoonni tokko baay'ee huqqatanii mukatti ba'anii deeman. Halkanis guyyaas laabireedha kan hin baane. Akkasuma immoo ta'ee qabxii gaarii kan hin galmeessine. Baay'ee namni sa'aatii dheeraadhaaf dubbisee tooni qabxii hojjetu taanani haa ta'u inni rakkoo hin qabu. Halkan sa'aatii dheeraa masaa 8-9tti dubbistee qabxii hojjetu taanani sii ta'eera sii haa ta'u rakkoo hin qabu. Namni garuu sa'aatii sana dubbisee immoo qabxiin hojjenne jira. Guyyaas immoo namni sa'aatii dheeraadhaaf dubbisee qabxiin hojjenne jira. Kanaafuu wanni ta'e rakkinni wayii jira jechuudha achi keessa. Waan ta'e waan fooyyessuu qabutu jira jechuudha. Sa'aatii dheeraa dubbistee qabxii hojjetu taanaan ishoo bareeda. Akkuma bartetti itti fufu. Garuu sa'aatii dheeraa dubbistee tooni qabxiin hojjenne taanaan waan fooyyessuu qabda jechuudha. Tooppikii dubbistan keessatti kam tokko xiyyeeffannaa guddaa barbaaduu fi kamtu immoo xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadne. Chaaptarii 3-4 yookaan immoo kitaaba tokkicha maatirikeedha dubbisa taananii hunduma isaa bifa tokkoon dubbistee xumuruu hin dandeessu. Iddoo kam kamitti xiyyeeffannoo guddaatti kennuu qabda. Iddoo kam kamitti immoo irra beekti gahaadha jettee tooni adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo dubbisutti immoo jedduudhaan boqonnaa fudhachuun barbaachisaadha. Yoo sana hin taane sammuun keenya hin dhaabaa jechuudha hojiisa. Maal la dhibeenis madi dubbisaa olii jedhee si yaadatu jechuudha booddee waan ati dubbisaa turte. Kanaafuu jedduudhaan boqonnaa fudhachaatii dubbisuun barbaachisaadha jechuudha. Sammuun keenya waan dubbisan hundumaa akka hubatee tooni hubachuu bichaa miti immoo yaadatee tooni qorumsa keenya deebisnuuf jechuudha. Torbaffaa irratti wanti waliin ilaallu haala qo'annaa garaagaraa fayyadamuu. Fakkeenyaaf konseptii kana dura beektuun fi waan naannawa kee jiruun walitti hidhu. Isa faranjoonni yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin maayindi maappii jedhamu san jechuudha. Waan kanarra dubbisteeni yookaan immoo konseptii sammuu kee keessatti beektuun walitti hidhaa deemu. Fakkeenyaaf gaafii koorsicha wal qabatan booda baroota darbanii barbaaddee hojjechuu yookaan immoo onlaayinii irra sa'aatiin ammaa yeroo onlaayiniiti waan ta'eef onlaayinii irra gaafiiwwan isaa walitti dhiyaatan barbaaddee gaafiiwwan garaagaraa hojjechuu. Sammuun keenya akka waan san salphumatti qabatu nu gargaara jechuudha. Osoo homaa hin dadhabin jechuudha. Kana biraa immoo konseptii bal'aa ta'e chankii gochuu. Chankii jechuun saayikooloojii irratti chankii jedhama. Wantoota baay'ee ta'e walitti qabanii cuunfanii qabachuu. Sammuun keenya wanta baay'ee yaadachuu irratti turfaachuu danda'a. Garuu iddoo bu'ee jalqabaa bichaa qubee takka bichaa qabattee akkasitti fayyadamuu dandeecha jechuudha. Akkuma teebilii elementoota fa'aa kemistirii fa'aatti qabachaa turretti jechuudha. Chankii goote yookaan immoo akiroonoomii isaatiin bichaa qabachuu iddoo bu'eedhaan qabachuu jechuudha. Waan kana dura beektuun immoo sammuu keenya walitti hidhu. Fakkeenyaaf biqiltoota afaan Oromootiin biqiltoota hin beekna. Bootaaniin waa'ee biqiltoota kan qo'atu yoo ta'e baayoloojii irratti bootaanii biidhaan ka'a. Biqiltuun immoo biidhaan ka'a. Okay, biqiltuun bootaanidha. Kanaafuu walitti hiitee jechuudha. Gaafa bootaanii yaadatte biqiltuu yaadatte. Sana booda bootaanii immoo waa'ee maalii qo'atatta? Waa'ee biqiltoota qo'atatta jechuudha. Haaluma salphaadha. Jireenya salphaa akkasitti jechuudha. Sammuun keenya osoo itti hin dhiphatin. Garuu bootaanii waan akkanaa qo'ata jettee yoo dheeressite sitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sammuun keenya osoo hin dhiphatin haala gaariidhaan qabxii gaarii akka deebinu hojjennuuf nu gargaara jechuudha. Qabxiilee 7 laallee kana keessaa kan isinitti tole koomentii jalatti nu barreessaa. Kan itti fayyadamuudha yaaddan illee yoo jiraate nu barreessaa. Akkasumallee wanti ani dagadhe jireenya keenya keessan keessatti nama biraallee fayyada jettanii wanta yaaddan koomentii irratti wanta akkanaa bareeda osoo itti dabalame jettanii wanta yaaddan barattootaaf waan ta'u jalatti nu teechisaa. Akkuma beektan uummanni biyya keenyaa baay'een isaa barataadha. Dargaggoonni immoo waa'ee kanatti irratti viidiyoo hojjechuuf baay'ee isaan barbaachisaadha. Waan namaniif kana sheersini gochuu barbaade. Haga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Seenessaa boodkaastiin laayikii fi sabiskiraayibii nu taasisaa. Namoota biraan geenye yeroo keessan bira kontatni kun akka bira ga'eetoni qorumsa irratti itti fayyadaman biraan gaha. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Hayyee baay'ee viidiyoo biraatti nama wal agarrutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you.